Inartani. Bueno, no que veis acá. Pero niña tu ya está regresar con el paquete. Entuk tamu ada tiap. Kalau ni kan tak tamu ada tiap. Kalau ni kan entuk tamu ada tiap. Hati jagal berabang ke atura. Orgadem tani marka nyatan. Oh, di marki bari dar arek marki itu gitu. Tolche marke ruga marke. Ki marke. Allah Akbar Allah Akbar. Mali ko ko rin tuwan. Akana marke wa ke sa gari marka. Hati jagal berabang ke atura zon dalatini. Palle sulena tikinin kabatini. Rapumana apa tu tolcin dagatini. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تفجالتمتو تاردفتو تكي جرجرتو بقى جراتني بقى ربين ساعتي كاناني سينجاي سنين جدا أرانتنا موجين أولما قيارة دبرسينا جدا فيديو هنا ورابو إيقالي أبو سنرتي أني قري مودي ما فتشكاي ya isaan immoo tuyyuu dhugaa rabbiin illee itti yaadii osoo hin ta'in osoo hin beekamin biraankii ta'anii waan birattanii bichaa hin beeku jechuudha. An duratti keessummoota adda addaa wayii qaba isiniin jedhu chumaafiin akkas waraabuu ture jechuudha. Eega kana ammoo waan addaa ta'anii sanillee aga xumuraatitti nafaana turtaniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya badee jira. Gaafuma nu isinitti dachaane like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Jarri kaameraa kiyya laaluu didanii TV malaalaniin TV irratti achi qabee jechuudha. Isaan kun akkasi biyyarraa dhufaa jiranii akkanatti ani shaashaa jennee haala kanaan zanaa jennee sofraa babbareechinee mana babbareechinee eegaa jirra. Isinillee asumaan koottaa buna dhugaa waa nyaadhaa isiniin jenna. Marqillee faandishalleen marmaree biyya keenyaa tarii isin dagattan bunallee qaquluu barbaaddan qulutti isinii kechina. Kan immoo tuyyuu isinii xiqqoo guddoo akkasitti keessaa filattanii itti dhuydanii haadhuinuun isiniin jedha. Dhugaa rabbiititti jarri matama isaaniitti biraankii addaa ta'anii kolfeetumaan hin dhiise dura akka hiikan hin barbaanne waan akkasiitti isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wanti kana isiniin jedhuuf isin yeroo baay'ee biraankiin dalagini naan jettan wallaan ittillee yaadee hin dalayne qorii muudimaaf achi ka'e maal gootaa marqa goote nu marqi achittuu nu silacha jedhan biyyatti baay'inaan marqa nyaatanii mire achumaaniin hiikkadhaa jedheen maal godharee egaa isaan marqa se'aniyyuu. Orgadeemtanii marqa nyaattan? Marki bari dar arek marki itu gitu. Tolche marke dhugaa marke. Kikaa marke. Gadi nageen ka'ee balaa. Maaliif hin nyaanne si marqa dhugaa rabbiititti orga isiniin dhufaa jirra jettanii jala ibidda jala deemaa jira. Ila jala jira. Asii olii kani? Garan galchin malee. Ya Rabbi marka nagaa taasisa. Marka taasisa. Bilbiloon taasisa. Marka adda marka dhugaa. Dhugaa fi. Mee maan karree beeloo. Maan kaa fedhiti mire dhugaa fid. Namni marka asitti dhiyeessanaa jalatti laa abbaa maan kaan dagannee fachu. Dafi kaatime. Irraa dhiqee fidi. Namni natti nu jarjarte akka nyaannu. Nyaatanii marqa inni hin barbaannu hin jenne. Maaltu beeka marqi magaalatti marqi baadiyyaa garagara. Shaka kafaa ta'uu mala. Mee. Laa nu nyaannetti na dhugaa. Abbaa fi hojjera. Egaa sitti dachaa kanam. Dachi kaate qoy nama dura naannee geessine. Allahu Akbar Allahu Akbar. Maali kun qorii tuwan. Akkana marqee waa keessa gaarii marqaa bittee qorii tuwan gaarii. Maali itti qorii?
Naartani. Orang baca baca bakar. Mar. Mobilnya tuh di jalan tayar gara-gara korin spaghetti. Nah. Kalau bajarnya mati nanya. Wala ambiran kileti yan. Karena dia ini belumnya nyatu di jalan gantar. Mati nunggal cewek begini. Rifette gashi. Di fama. Amma kan manyada. Orang bulan jadi saya jadi ratu nanti kan mah. Lagi kolonnya nyata. Isini kita. Farmosin kulla mitini. Ini oh dani maka burmat cara pak. Mau tahu. Karena tira dimne dumne goreng dua ratus ten wedi. Koren. Egaa obboleeyyan kiyya dhugaa rabbititti baay'ee takkan kolfee suma haqiiqaa jechuudha. Maaliif jennaan itti yaadeeti miti wallaahi ani itti yaadee biraan dalaga jedheeti miti qorii mudima bachi kaa'e malee jechuudha. Isaan akkas jennaan nu marqa hin nyaannu marqi nu salachee maal godhee marqite waan lallaafuu waan akka buddeena akkasii nutti as fidinaan jedhan. Achumaaniin viidiyoo iyyuu waraabee jechuudha. Haayida akkanaayyuu jedhe haa ofumaaf biraan keessaniif malee ani itti yaadeen hojjannee hordoftoonni kiyyan jaalattan barkanaaf isin jala booyaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana keessatti wanti balleesse yoo jiraate dhiifama. Isuma dhugaa hedduma rifatanii yeroo qorii qullaa argan jechuudha. Waan akkasaniiti inshallah rabbi khairaa godha. Obboleeyyan tiyyaa viidiyoon kenna yoo das isin jedha laayik sheer godha. Komentii yaada bareeda nuu kenna. Hanqinni yoo jiraate immoo ilma namaatirraa hanqinni dhabamu nutti maan sirreeffannaan isiniin jedha. Asumaan galatoomaa isiniin jedha warri jalqabarraa ilaa haga xumuraatitti gammaatitti nu faana turtanii isiniin jedha. Waan akkasiitii hunda keessan ka biyya namaa jiru nagaan biyya keessanitti isin haa deebisu nagaan maatii keessanitti isin haa deebisu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wallaahi qorsos akaatanii wajjin bulan maatii ofii wajji jiraachuun ulfinna. Waan dalaydanitti hafuura isin baafachiisee tan immoo tuyyuu jechuudha obboleeyyan kiyya. Qabda wajjin gammachuun maatii keessa wajji warra jiraatu sinaa taasisuu isiniin jedha. Akkasii jajjabaadhaa ga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turan isiniin jedha. Oduu isin irratti baay'eessillee dhiifama aanyaannuun isiniin jedha ishee akkasii tika rabbii keessa naa tura. Rabbi jabaa kee ta'uu qofaan nu dhiba kan kee taanaan maaltu dhiba sirka maal barbaanne dhabna. Allahu yaa Rahmaan.